babatanii gurguruudha jedhanii nu laalaa jiru amma nu keenya. Yoo nu jabaanne mucaa kanan kan nu baasuu ukkaanfamtee jirti mucaan jetti. An tokko nama shakkisiisa jechuudha. Tarii ukkaanfamtee jirtiidha manni itti cufame ka jedhu shakkii dhangala'e jechuudha. Jirti isiniin hin jenne immoo deebiin jala nama shakkisiisa. Hundi jalaa tokko deebiin jala. Kanaaf obboleettii keenya jala jalaatti bakka haadha baate gastiira nama galchaafanii obboleettii keenya jala jalaatti kottu galiitii haadha guyyaa dhugaati imimmaan abbaatiif haadhaa argiteetta dubbiin jabaataa deemaa jira. Shamarran biyya Arabaa waan kana callisanii hin ta'anu rafanii hin bulanu dhiironni biyya Arabaa jiran hundi waan kana callistanii ilaaluu qabdan. Wanni kun kataa waan haaraa ta'e gale akka Liibiyaa sinii galee akka Liibiyaa akka biyya biraa waan haaraa ta'e gale. Wanni haaraan kun immoo isinis hin nyaatala. Bineensi haaraan ijoollee shamarranii butee ka'ee duuteetti jedhu wayii kan bakka isiinitti yaalamte hin beekamne kan bakka isiinitti duute hin beekamne kan makiinaa Yaman keessatti hoggaa afran addaa garagale fidee namatti kennu kan deebiin jala guutuu wal fakkaataa bineensa akkanaatu ba'ee jira. Bineensichi immoo yoo amma duukan deemne booddee ijoollee Oromoo qofa filatee isin nyaachuuf deema. Obboleettii keenya torba barreeffatu isin galcha. Haadha baatee walitti deemne ishii gifti. Ishii haadha kun. Hundi keessan kompiliit ishee godha. Waan haati godhataa turte. Ilmaanuu keessaa fixan. Hin rafne garuu dhuma hin jabaadhe. Buna meeqan nuke karaa fitiin nan qabne jechuudha. Buna meeqan nuke. Wallaahi akka dubartiitti abbaan illee jechuudha. Bakka dhageetti. Haati illee jechuudha dhaabachuu dadhabani. Nama gaddisiisu. Mee walitti. Biifolee itti beebilteetta. Dhufaa jirti. Biifolee itti. Bilbila itti mee dhufaa seenee mubaarak hin jala. Dakkii wanta tinaan matuutuu amma danda'ame amma soo dalagaa deema. Amma. Timeera. Dhimma biizaatii, dhimma maaliitii, dhimma beellamaatii rakkoo. Akka fedhe biratu. Dhadhee dhaqee keen ramadaan bakka itti maa baasuun taane. Ramadaan qabuuttu si. Ganni lakkoofsa torba barreeffadhu. Torba barreeffadhu namni biraa torba irratti barreessin. Bilookiidhaan jalaa si fuudha. Ganni torba barreeffadhu. Nama torba barreeffate eegaa modeetarii naa galcha. Hai, dubartiin tokko duuteetti jedhamee duutee reeffisi isaa Saawud Arabiyaa keessatti wanni isin hin galle ijoolleen biyya Arabaa saalii jirmaa si haadha bismillaahi maaliif barreessitu warri kaan naala bushaa kalaqqa maa barreessitu natti torba abaaramaan kun keesha abaarsaatti kenna naan fudhatee biyyaa ba'e maal barreessita mana baamasti naqaamu torba barreeffadhu obboleetti. Xaahir Oromiyaa biloo godha. Afiif Baalee biloo godha. Murreeta Rabbi qurciisina godhu biloo godha dheeraa biloo godha. Boontuu maqaan tiktok keetii maal jedhama jedhii naa gaafadhu warra kaan bilookiin asii buna. Naa gaafadhan tokko. Boontuu baay'uu qoy. Mustafaa Jamaal biloo godha. Maqaa jara warra waamaa jiru bilookiin gootan taanaan qurciisina godhu. Morii jarri koo. Mustafaa Jamaal biloo godha. Dhiira keessattuu dubartii adda baafanne kaane biloo godha. Abdiyyee seenu kana biloo godha. Kiyyaa jedhamtu kanas biloo godha. Obboleettis boontu si'ii ati. Jaafariin biloo godha. Biloo godhaan siniin jedheen. Obboleettis si'ii ati. Obboleetti ati si barbaadamtu hin dubbattu moderator qabaa biloo godha. Aboo wanni mucaa kanarra ga'e sirraa haa ga'u. Qabinarra. Yeessee wanni mucaa kanarra ga'e sirraa haa ga'u. Amiin jedhi. Ilmaan haadhaaf abbaan maal rabbi sinniisin. Qabi kana. Abaaramtuun ga'aati sirra. Inni xaantitti miila buujaleetu miilli si ilaalamee qeensirra hin jira jechuudha. Bashtanyaa. Fu'aalek
Gosi kiti fa'i biyya lama keessa jirtee jireenya poolisiin olii gad deeman koshaa shakkada sagatee rabbi sin jiraachisi. Ushaa kana. Sida sii tapha. Yoona sagal dhaltee jirtaati. Koshaa shitti. Ilmoo kee baratti falfaltee dhuftee sa falfalaa rabbi si keessaa booyyaa falfalu. Inshaallah ilmoo namaan deegara booddeeti. Ilmoo namaa rabbi wajjin agarsiisa. Amiin jedhe akka gubadde si abaarara. Koshaasha. Miimaan tullaala televezyiinii torba barreessitee ol galtee. Wallahi nama osoo ittiin barreessin ayettuu ni bara malaa Maaliif isaa oolan waa hunda laayif irratti inni muufamma jechuudha. Wallaahi dhaasima abbaan akka dubartiitti dandeen nyaatu dandeen deemu haati dhaqaala xiqqaa mayduu naa taatteetti. Dhukkufataa lama mana keessaa qabu. Gaggabduudhaan tokko sababii dhukkufataa sanaa biyyaa baate. Oi warri torba barreessaa artan piliis hin barreessinaa isiniin jedhameera maal taate yaa jira ta'e. Modereetarriin jiru qoi si galcheen kaa modereetarri komentii qabaasi komentii qabaa dhaabaati. Yeroon si galchee warra kaan bilookiyaan tarakaa. Modiitara naa kenni mube. Geessanii. Karaa rabbi. Tajaajila deemee qabu. Modereetarriin jiru ishii. Modereetarriin qabu tasa. Jazbitti immoo jazbane. Chiggi maataa muchuu tuqate beet. Biti amartan ishin beetu. Eko shaashaalitti naci. Eko maataa zar. Baay'ee wallaggaa keetu takka giiftii sii kan ni ta'e ilaalamee mube. Yoo isii taate.